Ana dhufu jirra jirtu akkam nagaadha. Egaa ani nagaadha. Turtiin akkamii barumsee bareeda. Egaa nama duree haaraan walitti deebinee jira. Civic chapter-2 approach of ethics kan jedhu wajjin ilaalla. Kanaafuu dhuma viidiyoo kanarratti waa'ee normative ethics, theological ethics, utilitarianism, ethical egoism, hedonism, altruism maal akka ta'an wajjin ilaallaa jechuudha. Isinillee kana hin hubattu turtii keessan afaana godha. Kanaafuu warroonni subscribe gootanii jabeessaa jirtan baay'ee galatooma. Warroonni subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana jalqabuu keessaniin dura immoo laayikii tuqaa. Hayyee. Egaa chapter-2 mata dureen irratti xiyyeeffatu approach to ethics kan jedhudha. Ethics gurguddoo lamatti qoonnee ilaalla. Normative ethics and non-normative ethics jenneetoo. Kanaafuyyuu normative ethics, prescriptive ethics, non-normative ethics, descriptive ethics jennee bakka lamatti qoonnaa. Sababni isaallee normative ethics it's a study of ethical action, and also it's a branch of philosophical effects that investigates the set of questions that arise when considering how one ought to act morally speaking. Namni tokko morally yeroo dubbatu akkamitti act gochuu qaba. Fakkeenyaaf dubbinu hiriyaa keenya faana haasofnuu fi haasofti nu maatii keenya faana haasofnu, nama guddaa faana haasofnu, ijoollee faana haasofnu garagara. Sababni isaa maalidha? Norm wanta jennutu jira. Role wanta jennutu jira. Kanaafuu namoota guddaa faana yeroo haasofnu actioniin gochaa haasofnuu fi ijoollee faana yeroo haasofnu actioniin gochaa haasofnu garagara. Kanaafuu yeroo haasofnu akkamitti act goona kan jedhu san look gochoota akkamii fakkeenyaaf bad, wrong, good, right warroonni jennuun jiru ethical termoonni jechuudha. Kanaafuu actioniin tokko akkamitti guddaa kan jedhu san ni qorata. Lammaffaan mootu standardii fi ruulii garagaraa lafa godhaa jechuudha. Actioniin tokko bifa kanaan yoo act godhame yookaan gochi tokko bifa kanaan yoo ta'e sirriidha. Bifa kanaan kan jedhu sun ammoo standardii yookaan ruulii yookaan ammoo quality tokko ofisaatii ni baasa waan ta'eef. Even normative ethics non-normative ethics irraa wanti adda isa godhu it give value judgment. Value judgment jechuun gocha tokko ni qeeqaa, gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jedhee judge ni godha. Ethiciin tokko gocha tokkoon actionii tokkoon it's good yookaan right yoo jedhee gochi yookaan actionii wanta sanii standard yookaan rule jarri ol kaan yookaan qopheessan wajjin match wal godhaa waan ta'eef. Garuu non-normative ethics they does not give value judgments. They only describes the norms that the society has or have. Jechuun maalidha? Ibsuu qofa. Fakkeenyaaf uummata Oromoo soo fudhannee seetaa, duudhaa akkana of keessaa qaba. Hatuun yookaan kijibuun yookaan soobuun sirrii miti, immoral. Nama gargaaruun gocha gaariidha jedhee describe gochuu bichaadha malee gocha gaariidha kan jedhamee jiru san describe gochuudha malee nama gargaaruun sirriidha, sirrii miti hin jedhu. Garuu aadaa Oromoo keessatti nama gargaaruun sirriidha jedhamee ibsameera waan ta'eef non-normative ethics aadaa Oromoo keessaa wanta akkana ni jira jedhee wanti san haasa'uu qofa malee nama gargaaruun sirriidha, sirrii miti wanta jedhu of keessaa qabu. Kanaafuu normative ethics biratti yeroo deebinu normative jechi jettu kun adjective yookaan maqeebsiidha. Jecha norm jetturraa kan dhufteedha. Hiikaanshiis standard yookaan rule, quality yookaan ammoo seera tokko jechuudha. Normative jechuun it's branch of philosophical effects that investigates the sets of questions that arise when considering how one ought to act morally speaking. It's from inquiry that attempt to answer the question which norms for the evaluation of conduct should we accept. Which norms? Duudhaa kam yookaan seera kam nuti accept gochuu qabna. Maaliidhaaf? For the evaluation of conduct. Amala nama tokko yookaan gocha nama tokko sirriidha, sirrii miti jennee madaaluudhaaf seera kam accept gochuu qabna, seera kam hordofuu qabna kan jedhu san deebii argachuudhaaf ni yaala yookaan qorachuudhaaf ni yaala. Akkuma sana immoo haay sababni isaa maalidha? Fakkeenyaaf nama gargaaruun gocha gaariidha
jedhamee yoo jiraate gocha gaarii san seera kamiin evaluate goona akkamitti nama gargaaruudhaanii gocha gaarii jennee understand goona yookaan ammoo accept goona kan jedhu san sababa isaa wajjin it's attempt to answer such question, and also it's known as prescriptive ethics. Prescriptive jechuun value judgment ni kenna jechuudha. Activity kun yookaan gochi kun yookaan action kun sirriidha yookaan sirrii miti kan jedhu standard yookaan rule approaching normative kun lafa godhu irratti based ta'e haatuun yookaan sirriidha yookaan sirrii miti jedhee lafa godhaa jechuudha. How kan jedhu akkamitti kan jedhu normative ethics gurguddoo sadiitti qoonnee ilaalla. Achi jalatti waliin hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf normative ethics gurguddoo sadiitti qoonna. Theological ethics yookaan consequentialist, deontological ethics, non-consequentialist, and also virtue ethics jennee gurguddoo sadiitti qoonna. Fakkeenyaaf theological yookaan consequentialist jechuun the ends justify the means. The ends justify the means yaada jedhu of jalatti qaba. The ends justify the means jechuun activity tokko yookaan gochi tokko gaarummaansaa yookaan gocha sirrii ta'uunsaa kan ittiin mirkaneeffannu, kan ittiin adda baafannu bu'aa gocha sanarraa argannuutiin gochi sun dhumarratti gammachuu nuuf fida yoo ta'e yookaan ammoo nu bu'aa qabeessa nu godha yoo ta'e yookaan ammoo rakkinarraa nu baraara yoo ta'e sobuus haa ta'u hatuun sirriidha. Sobdee ati dhumarratti waa wayii argatta yoo ta'e yookaan hattee of bu'aa qabeessa waa gammachuuf argatta yoo ta'e hatuun keessuun sirriidha. Sababni isaa consequence natti argatte sun sirriidha waan ta'eef yaada jedhuuf keessatti qabata. Deontologically namootu faallaa isaati jechuudha. Akkasii miti dhuma isaati miti kan gocha tokko sirriidha yookaan sirrii miti jennee madaallu. Gochi godhamu sun norms yookaan rules or standard isa waliin match gochuu qaba. Standard wajjin match gochuu qaba. Fakkeenyaaf norms kan jennu keessaa duudhaa hawaasa tokko sofrannee hatuun sirrii miti yookaan sobuun sirrii miti erga jedhamee namni tokko sobee mallaqa argata yoo ta'e mallaqa argachuu isaa sanii miti kan laalu sobuu isaa san laalaa jechuudha. Deontological yookaan non-consequentialistiin kanaafuu sirrii maal jedhu the means can justify the end yaadrimee jedhuuf jalatti qabatu. Virtue ethics basically Aristotelian ethics jedhamuudhaan kan beekamudha. Wajjin ilaalaa jechuudha. Kanaafuuyyuu waa'ee normative ethics as we have said period it is prescribe jennee jirra. Prescribe why of why yookaan ammoo because prescribe a way of acting akkamitti act gochuu qabnu yookaan gocha tokko akkamitti akka gochuu qabnu. Gochi fakkeenyaaf nama gargaaruu ta'uu danda'a. Nama gargaaruun standardii warra normative keessatti wanta sirriidha yoo ta'e kanaafuu nama gargaaruu qabna. Lammaffaan ammoo asks what are the guidelines. Gochi tokko gaarii yookaan dhugaa yookaan sirrii ta'uudhaaf guidelines yookaan ittiin bulmaan yookaan ruuliin kamii kan jedhu sanillee ni ibsaa jechuudha. And also what are the rules, what are the ways we should act yaada jedhu normative ethics of jalatti qabata. Kanaafuu it gives value judgment basically kan qabadha. Normative ethics it give value judgment, it judge an action. Actionin kun sirrii miti sirriidha jedhee judge godha. Garuu normative actionin describe gochuu malee actionin kun sirriidha sirrii miti gaariidha gaarii miti jedhee value judgment hin kennu jechuudha. Now if you type normative ethics keessaa inni jalqabaa theological ethics dha. Theological ethics derives from the word Greek word telos jecha telos jettu irraa kan dhuftedha. Hiikaan isaallee int dhuma goal yookaan isa goal kan jennuun just kaayyoon isaa yookaan ammoo dhumti isaa akkuma sana purpose faayidaa kan jedhu kan of jalatti qabatudha. Kanaafuuyyuu hiikaan jecha telos jettu int goal purpose kan jettu kana bakka bu'aa jechuudha. And also the theological ethics or consequentialist have the idea of the end justifies the means. Akka duratti isinitti hime dhumti gochi tokko gocha saniif sirriidha yookaan sirrii miti akka jennee judge goonuuf nu concept akkasii ofirraa qaba. Is a belief in purpose ends or goal of an action. Dhuma gocha tokko irratti kan amanudha. Dhumti gochi sunu fakkeenyaaf
rakkina fidoo ta'e dhumti gochisanii gammachuun fidoo ta'e gochisuun sirrii miti. It's bad action jedhee describe godha jechuudha. And also it stresses that the consequence of an action determines the morality or immorality of a given action. Dhumti wanta sanii gochisuun immoral or immoral. Moral or immoral. Moral or immoral jennee akka judge goonuuf concept akkasii nutti himaa jechuudha. Consequentialists are not focused on moral rules. Moral rules kan jechuun moral rules fakkeenyaaf nama rakkatee gargaarii jedha. Moral rules. Moral rules isaan keessaa tokko furanne amantii. Amantiin nama rakkatee gargaaruun sirriidha. Bifa amantiitiin jechuudha. Kanaafuyyuu garuu consequentialistiin yaada akkasiitii miti kan qaban. Even if dammoo nama rakkatee soo jennu fakkeenyaaf kilaasii keessatti barataan tokko osoo qormaata hojjetu gaafiin itti ulfaate. Gaafiin itti ulfaate gargaarsa nurraa barbaada. Kanaafuyyuu bifa nama gargaaruutiin yoo ilaalle barataa san gargaaruu hin dandeenye. Sababni isaa maaliidhaaf? Just mee kaafadhaati. Sababni isaa maaliidhaaf? Hoo jenne ruulii tokkotu jira. Ruuliin suni maaliidhaa? Barataan tokko erga barateen booda hagamaan hubatee dirqama qormaataan qoramee dandeettii isaa ibsachuu qaba. Achitti wal qarqaaruu jechuun wal achisiisuudha jedhamee waa yaadamuuf. Kuni maaliidhaa? Ruuliidha jechuudha. Kanaafuyyuu consequentialistiin garuu ruulii irratti miti. Kan focus godhan. Walirraa qormaata san koppii gootee dhumti. Isaa sun gammachuu siif kennuu ta'e qofa qabeessi godha. Ta'e walirraa hatuun normaalidha jechuudha. Yaada consequentialistiitiin jechuudha. There are not right and wrong action because to be right or wrong it depends on the outcomes. Gocha sirrii yookaan sirrii hin taane wanti jedhan hin jiru. Gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jennee judge gochuudhaaf outcome yookaan ammoo bu'aa isaa irratti hundoofnaa yaada jedhu of keessatti qaba. Fakkeenyaaf saving the mother's life justifies the abortion process. Haati takka osoo ulfataatee ulfisuun lubbuu ishee irratti dhiibbaa qaba ta'e ulfa san baasisuun sirriidha. Ija teleological yookaan ammoo consequentialistiitiin. Sababni isaa lubbuu haadhaa ni baraara waan ta'eef. Kanaafuu abortion is nothing. Garuu yaada deontologicalitiin osoo deebine no sirrii miti abortioniin. Sababni isaa termination of life yookaan ammoo lubbuu namaa balleessuun nama gaafachiisa. Is not good action. Termination of life is not good, is immoral action. Kanaafuu abortioniin sirrii miti. Yaada jedhu of keessatti qaba. Kanaafuu one may have the best intention or follow the highest moral principle, but if the result is moral act is harmful or bad, it must be judged as morally or ethically wrong. Value kan rule jiran san follow godhee namni tokko resultiin wanta sanii yookaan resultiin actionii sanii dhumti isaa hin bareeduu ta'e gammachuun kennuuf yoo ta'e yookaan ammoo bu'aa qabeessan godhuun yoo ta'e ruulli isaa hordofuun sun value hin qabu. Sababni isaa consequencein yookaan ammoo dhumti gochisanii gaarii miti waan ta'eef. And theologists have often been hedonist. Hedonist jechuun kaayyoon jireenyaa yookaan ammoo bu'aan jireenyaa gammachuu argachuudha yaada jedhu kan of keessatti qabatudha. Hedonistiin identifies the good with pleasures. Wanta gaarii jechuun gochi tokko gaarii kan ta'u dhumarratti gammachuu nu kennu. And the evil with pain. Ammoo badaa kan jedhu gochi tokko gaarii miti yaraadha kan jedhu dhumti isaa pain yookaan ammoo miidhaa qabu ta'e. And conclude akkas jedheet ilaalaa jechuudha theologistiin. Activitiin tokko dhumti isaa gammachuu nuuf kennu ta'e it's good action. Dhumarratti nu gammachiisu ta'e it's bad action jedhee yookaan ammoo it's wrong or evil jedhee identify go'a. They maybe and have sometimes been non-hedonist, identifying the good with power. Yeroo tokko ammoo non-hedonistidha. Sababni isaa gaarii jechuun they identify the good with power. Just power, knowledge, and also self-realization. Resulting activity keetii power isii kennuu ta'e beekumsa isiif kennuu ta'e your activity is good. Fakkeenyaaf
kilaasii keenya keessa teenyee ganama sa'aatii lamatti seennee hanga sa'aatii 5 taa'aa oollee gallaa garuu akkasitti taa'aa ooluun keenya risaaltii maal nuuf qaba? Naawolojii keessa arganna akkasitti taa'uudha naawolojii argan kanaafuu kilaasii keessa taa'aa ooluun keenya sun it's good action. Why? Because we are gaining the knowledge. We are receiving knowledge. Akkasitti taa'aa ooluun keenya sun beekumsa waan nu argisiisuufu aktivitiin kilaasii keessa taa'u sun sirriidha teolojistiidhaaf jechuudha. Inni biraa warra normative ethics keessaa egoismidha. Egoism is philosophy concerned with the self role or motivation and the goal of one's own action. It's about how to benefit oneself. Egoism type warra consequentialist ta'ee basically focus kan godhu gochuun gochaa jiru sun yookaan activitiin tokko nu bu'a qabeessa nu godha yoo ta'e kanaafuu wanti nu gochaa jirru sun gocha sirriidha gocha gaariidha jedhee describe godha. If we can be beneficial from the action, that actions become moral or a good action. And it's a doctrine that the pursuit and production of one's own pleasure is the highest good and right actions. It's narrowed to the agent himself or herself only. Focus kan godhu nama activities godhu qofa irratti bu'aan gocha keenya nama biraa hin ilaallatu nu qofa nu fayyadoo ta'e nuuf gammachuu nuuf kennuu ta'e activitiin keenya it is correct, it is right, it is moral yaada jedhuun define godha. Azalatti egoism basically psychological egoism and ethical egoism jennee bakka lamatti qoonna. Ethical egoism is ethical theory that advocates egoism as a moral rule. Egoism of qabeessa gochuun it is moral rule. Ofiif gammachuu keenya qofa dabaluun gammachuu keenya kan namaa ilaallatu jennee jira egoism irratti. How we have to benefit or how we can be beneficial from one activity. Akkamitti bu'a qabeessa taana gocha tokkorra. Gochi nu gochaa jirru sun nu bu'a qabeessa nu godha yoo ta'e just gochi sun gocha sirriidha yaada jedhuuf keessatti qabata. Which is the theory that one morally ought to perform some action if and only if, and because performing that action maximize one's self-interests. Bu'aa keenya gochi nu gochaa jirru sun nuuf dabala yoo ta'e nuuf gammachuu keenya nuuf maximize yookaan namoota increase godha yoo ta'e activity nu gochaa jirru sun it is moral. And it simply suggests that one should do what will be of long-term benefit to oneself, such as it simply suggests that one should do what will be of long-term benefit. Nam tokko kan gochuu qabu gochi inni gochuu qabu faayidaa isaa fuulduraa yeroo dheeraaf ta'e kennuu fi faayidaa qabu kan namoota activitiin isa fuuldura isaatiif yookaan future isaatiif benefit dheeraa yookaan yeroo dheeraa kennuufiif danda'an fakkeenyaaf exercising, eating healthy food, abstaining from overeating, whatever. Kunniin activitiin akkanaa sirriidha yaada jedhuuf keessatti qabata. It's conjunction with suggests that other people interests are not, or it is suggested that other people's interests are of no importance. Fedhiin namoota biraa yookaan gammachuun namoota biraa gochi nu gochaa jiru namoota biraa haa gammachiisanii haa gammachiisuu baatanii faayidaa hin qabu. Gochi sun nuuf gammachuu uumuu qabu yookaan immoo nu bu'a qabeessa gochuu qabu waan ta'eef if you might advance your own interests by helping others, then by all means help others, but only if you are the main beneficiary. If you might advance your own interests by helping namoota biroo gargaaruudhaan ofii keetti bu'a qabeessa of goota yoo ta'e namoota biraa gargaaruun sun siif sirriidha yookaan yaada egoizimii kanaan
gochi kee sun sirriidha. Garuu namoota biroo gargaaruun sun siif faayidaa olaanaa argamsiisa yoo ta'e, namoota gargaaruun kee siif faayidaa argamsiisa yoo ta'e, fakkeenyaaf nama tokkoof maallaqa kennuun kee gammachuu siif kenna yoo ta'e, nama saniif maallaqa kennuun sun yookaan nama san gargaaruun sun sirriidha. Garuu nama san gargaartee yookaan seerri tokko nama gargaaree waan jedhuuf yookaan fakkeenyaaf akka amantiitti nama gargaarii seerri jedhu hin jiru. Garuu nama gargaaruun sin gammachiisoo ta'e yaada egoizimiitiin no, you are on the wrong way. You are immoral, you are doing a wrong activity yaada jedhuuf keessatti qabata. Ethical egoism does not forbid one to help others. Yaadni egoizimii yookaan egoizimiin namoota biraa hin gargaarii yaada jedhuuf keessatti hin qabatu. It just says that kan inni jedhu whatever moral reason you have to help others or not harm them must ultimately stem for the way in which helping them or not harming them helps you. Namoota hin gargaarii yaada jedhuuf keessatti hin qabu. Garuu kan inni irratti xiyyeeffatu namoota biraa gargaaruun yookaan miidhuu dhabuun nuuf faayidaa ni qabu yoo ta'e namoota biraa gargaaruu yookaan ammoo namoota biraa miidhuu dhiisuu qabna. Sababni isaa maalidhaaf? Nuuf bu'aa olaanaa benefitii guddaa argamsiisaa jira waan ta'eef. Kanaafuu ethical egoism yookaan basically yaada egoismii keessatti we have to be self-interested, we have to be selfish. Of jaalataa ta'uu qabna. Gochi nu goonu sun hundi nuuf faayidaa qabaachuu qaba. Garuu namoota biraa gargaarree nuuf faayidaa guddaa ni arganna yoo ta'e, namoota biraa gargaaruun sun illee sirriidha. Garuu namoota biraa gargaarree nuti gammachuu yookaan faayidaa irraa argannu yoo ta'e, gochi nu gochaa jirru sun sirrii miti yaada jedhuuf jalatti kan qabatudha. Inni biraa immoo Utilitarianismidha. Utilitarianismiin producing the best consequences. It is a consequential theory consequential yookaan ammoo the end justifies the means yaada jedhu kan of jalatti qabatudha. A goodness or badness of an action depends on the consequences produced by an actions. Gaarummaan yookaan goodness gaarii yookaan ammoo badaan gocha tokko kan inni irratti xiyyeeffatu yookaan ammoo depend ta'u consequence bu'aa gochisanii irratti. Where an action are those which maximize the happiness for the sentiments beings. Look, gochi nu gochaa jirru sun gammachuu namoota baay'ee ni kenna yoo ta'e, gochi nu gochaa jirru sun sirriidha. Fakkeenyaaf greatest happiness for greatest number. Example, doktor tokko hin jira. Doktorri tokko daa'ima 3 qabaa jennu. Tokko kan waggaa 9, waggaa 6, waggaa 3 akkuma sana immoo COVID-19 namoota baay'ee lubbuu galaafachaa jira haa jennuuti example-dha jechuudha. Booddee iddoo hojiitii gara hojii akka deebi'u ergaan bira gahaa gara tokkoon doktorri lubbuu isaatiif sodaatee jira. Akkuma sana immoo kophaa waan jiraatuuf ijoollee 3 faana ijoollee saniin kophaatti gatee deemuu hin barbaanne takka lammaffaa ofiisaatiif sodaatee jira. Sababni isaa hiriyoonni isaa baay'een akka dhukkubsatanii jiru waan ta'eef, namoonni baay'eenis dhukkubsataa jiru, lubbuun darbaa jiru waan ta'eef. Akkuma sana immoo hospitaalli isa tajaajilaaf ni barbaada waan ta'eef yeroodhaa gara yerootti xalayaa gara hojiitti seenii isaaf kennaa jira. Kanaafuyyuu doktorichi kun maal gochuudha qaba? What he have to do or inni maal gochuutu irraa eegama? Fakkeenyaaf kun gaafiidha. Kanaafuu gaafii kana warra Utilitarianismii bira osoo geessine yaa warra Utilitarianismii konseptii kan akkamitti hubatu? No. Doktorri kun kan gochuu qabu yoo manatti hafuunsaa sun namoota dhukkubsataa jiran irra namoota baay'eedhaaf gammachuu ni kenna ta'e manatti hafuu qaba. Garuu yoo namoonni dhukkubsatanii achitti hiraarfamaa jiran baay'ee ta'an inni achi deemuun isaa namoota sanniiniif gammachuu yookaan bu'aa baay'ee kenna yoo ta'e hospitaala deemee sarvoo gochuu qaba. Sababni isaa greatest happiness for the greatest number jennee jirra waan ta'eef.
Kanaafuu utilitarianism is universal theological systems. It calls for the maximization of goodnesses in society. That is the highest goodnesses for the greatest number. Just activity keenya gochiin gochaa jirru fakkeenyaaf nama qarqaaruu ta'uu danda'a. Yookaan hatus ta'uu danda'a, sobuus ta'uu danda'a. Hatuun keenyaa fi sobuun keenya namoota baay'eedhaaf bu'aa ni dabala yoo ta'e, bu'aa ni kenna yoo ta'e, hatuun keenya sobuun keenya sirriidha yookaan nama qarqaaruun keenya sirriidha yaada jedhu utilitarianismiin of keessatti qaba. Kanaafuu greatest happiness for greatest number kan jedhu irratti xiyyeeffadha. Inni biraa classical utilitarianism kan jedhu ilaalla. Ancient Greek philosopher Epicurus who started that. Classical utilitarianism kan jedhu philosopher warra Greek Epicurus nama jedhamu kanatu yaadicha isaa maddisiise. Pleasure is the goal of the nature has ordained for us. It also the standard by which we judge everything good. Look, activity keenya nama qarqaaruun keenya ta'u whatever. If an activity can give us a pleasure, that action is good. We judge as a good activity. Why? Gochiin gochaa jirru sun nama gargaarus haa ta'u, hatus haa ta'u, namoota gurguddoo kabajuus haa ta'u, gochoonni gaariidha, gaarii miti jennee jajgoon jechuudha. Kunniin bifa classical utilitarianismiitiin gammachuu dhumti isaanii gammachuu nuuf kennoo ta'e, gammachuu guddaa nuuf kennoo ta'e, gammachuu pleasure. Activitiin sun sirriidha. According to this view, rightness or wrongness are determined by pleasure or pain that something produce. Classical utilitarianismiidhaan gochi sun sirriidha, sirrii miti jennee jaj gochuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko hatee jenna. Hatee dhuma irratti hatuu isaatiin gammachuu ni argata yoo ta'e, hatuun isaa uumaa miti. Sababni isaa gammachuu guddaa argatee jira waan ta'eef. Akkuma san garuu hatuu isaatiin dhuma irra ni gadda yoo ta'e, gochi isaa sun sirrii miti. Sababni isaa gochi isaatiin gadda produce godhe waan ta'eef. Kanaafuu as biratti utilitarianismiin amaloota gurguddoo lama qaba. Tokkoffaan the consequentialist principle or theological aspects. Lamaffaan ammoo the utility principle or hedonic aspects. Sababni isaa utility principle kan jennu ultimate goaliin isaa pleasure yookaan ammoo gammachuudha jennee jirra. Akkuma san ammoo theological aspects kan jennu dhumti wanta sanii theological by the way consequence yookaan outcome hojii tokko base godha jennee jirra. Kanaafuu dhumti activity tokko gammachuu eega jenne, kanaafuu yaada gubbaarratti ibsine kana keessatti yaada gammachuu jedhuu fi yaada dhuma jedhuuf keessatti jira. Kanaafuu theological it is the main feature of utilitarianism. Kanaafuu hedonismiin maa jedhame hiikaan hedonismii wajjin ilaaluuti. Hedonism is an action is right if it either brings about more pleasure than pain or prevents pain, and an act is wrong if it is either brings about more pain than pleasure or prevent pleasure from occurring. Just action is right. Activity tokko sirrii kan ta'u if it either brings about more pleasure. Gammachuu guddaa tokko, gammachuu baay'ee ta'e, gammachuu gaddarra caalu jechi wanta san gochuun keenya gadda irra gammachuu baay'ee nuuf kenna yoo ta'e, activitiin sun it's right. Inni lamaffaan ammoo prevents pain and an act prevents pain yookaan gadda nurraa prevent ittisa yoo ta'e, activitiin gochaa jirru sun sirriidha. And an act is wrong. Gochiin gochaa jirru sun sirrii miti yoo maal ta'e if it either brings about more pain. Gadda baay'ee nutti dabaloo ta'e, gadda guddaa nutti fidoo ta'e gochiin gochaa. Fakkeenyaaf nama gargaarree keessa keenyatti look gadda baay'ee gammachuu irra darbe. Gammachuuf gadda dol bira qabne gaddatu darbaa jechuudha, gaddatu caala jechuudha. Kanaafuu gadda guddaa waan nutti uumee jiruuf gammachuu arganne irra gadda guddaa waan nutti dabalee jiruuf activitiin sun sirrii miti jedhanii warri
conceptii hedonismii follow godhan kun itti believe godhu. It views pleasure as it's all good and the pain as the only evil. Gaddi wanta badaa ta'e akkuma san namoota gammachuun it is all good kan namoota gaarii yaada jedhu of keessatti qabatu. And also he is a person, John Stuart Mill, is a British philosopher. Yaadrimee quality over quantity. Ammas biratti Jeremy Benjamin lammii Britain yookaan England philosopher warra Englandiiti. Inni idea quantity over quality. Wantoonni gammachuu nuuf kennan hundi waan fedhanis haa ta'anii nuuf gammachuu nu dabalu taanaan yaada jedhu of keessatti qaba. Jeremy Benjamin quantity over quality garuu John Stuart Mill quality over quantity. Wantoonni gammachuu nu kennan hunda odoo hin taane wantoota keessa selected ta'an. Fakkeenyaaf he defines happiness in two ways. Gammachuu bifa lamaan ibsa. Eenyu John Stuart Mill jechuudha. Tokkoffaa the lower or elementary warra gammachuu lower jennuun. Wantoota nama gammachiisan warra lower jennuun jechuudha. Maal fa'a? Eating, nyaachuu, drinking, sexuality, resting. Just nyaata nyaachuun yookaan dhugaatii dhuguun yookaan just sexual wajjin. Mating or sexual activity or resting boqochuun gammachuudha garuu warra levelii yookaan elementary irratti argaman yookaan warra lower ta'anidha. Levelii low irratti argamanidha gammachuuni. Akkuma sana immoo warri higher jennuun fakkeenyaaf culture, just scientific knowledge, intellectuality and creativity. Fakkeenyaaf high culture aadaa cimaa baay'ee integrated ta'e qabaachuun, scientific knowledge argannoo saayinsaawaa ta'e yookaan ammoo beekumsa saayinsaawaa ta'e qabaachuun, intellectuality, mind ta'uun, creativity, the ability to create new something, wanta haaraa ta'e tokko invent yookaan ammoo create gochuu sammuu keenya keessatti create gochuu ni qabna yoo ta'e kuni wanta gammachuu nu kennan keessaa warra isa higher level irratti argaman jedhee John Stuart Mill happiness bakka lamatti qooduudhaan define godheera. Kanaafuu Mill argued that humans would not be satisfied with what satisfies a pig. Pig jechuun by the way what we call pig asaama isa jedhama Amaariffaan jechuudha. Asaama yookaan pig. Kanaafuu wantoota hundaan ilmi namaa gammaduu hin danda'u. But that somehow the quality of the higher pleasure is better. Warroonni higher happiness jennee as biratti identify goone kunniin namoonni fakkeenyaaf creativity yoo qabaatan, intellectuality, scientific knowledge yoo qabaatan gammachuu argachuu danda'u. Garuu yeroo hunda nyaata nyaataniif yookaan dhugaatii dhuganiif yookaan mootuu wantoota hunda godhaniidhaaf warra gammadoo ta'uu hin danda'anii yaada jedhu of keessatti qabata. John Stuart Mill garuu Jeremy Benjamin just activity hunduu si gammachiisu yoo ta'an jedhee gochi hundinuu bifa gammachuutiin uumee jira. Nyaachuunis yoo ta'e gammachuu guddaa akkuma argannoo saayinsaas ta'e yookaan ammoo creativity qabaachuun illee gammachuu guddaa concept jedhuun define godheera. Kanaafuu is clearly pushing the boundaries of the concept pleasure. Jecha pleasure jedhu kan daangaa itti kaa'ee jira. Just higher and lower jechuudhaan jechuudha. By emphasizing higher quality for such as knowledge, intelligence, freedom, friendship, love and health. Intelligence, freedom, friendship, they are the higher happinesses or pleasures. Kanaafuu ilmi namaa waa hundinuu isaan gammachiisu. Mostly warra nu qualitative ta'an yookaan ammoo warra akka knowledge, freedom, creativity jenneen kunniin more pleasure namaaf kennuu danda'u idea jedhu kan of keessatti qabdudha. Inni itti aanu mootu altruism yaada jedhudha. Altruismiin yaada faallaa egoismiti. In altruism, an action is right if the results of that action are favorable to all except the actor. Look. Actions are favorable to all except the actor. Gochi gochaa jiru sun sirriidha kan ta'u
namoota birootiif bu'a qabeessa ta'a yoo ta'e, namoota birootiif fayyada yoo ta'e akkasa namoota nuuni ilaallatu jechuudha. Fakkeenyaaf egoism irratti akkamitti gammachuu keenya daballu, wanti sun akkamitti nu bu'a qabeessa nu gochuu danda'a, gochi yeroo hundaa bu'a qabeessa nu gochuu danda'an gocha sirriidha jedha egoismiin. Garuu altruismiin noo akkasii miti. Yeroo hundaa nu gochuu qabnu, gochi nuti yoo goone moraal yookaan it is right yookaan immoo it is good jennee ibsinu gochoota namoota birootiif faayidaa dabaluu danda'anidha. Kanaafuyyuu altruismiin maal jedha? How to benefit others. Look, tana sirriitti qabadha. How to benefit others. Namoota biraa akkamitti gammachiisuu dandeenya? Akkamitti namoota biraa bu'a qabeessa gochuu dandeenya? Konseptii jedhu, mata duree jedhu, yaada jedhu of keessatti qabataa jechuudha. How to benefit altruism. Therefore, konseptii doktora duratti kaasnee walitti deebine, doktorichi sun namoota biraa osoo osoo hin taane amma ofiif sodaatee yoo dhibee kanaan qabame yaada jedhu san dhiisee namoota biraa gammachuu namoota biraa dabaluudhaaf fakkeenyaaf achi deemee hospitaala sanitti tajaajiluun isaa namoota biraa ni gammachiisuu ta'e deemee tajaajiluu qabu. Sababni isaa namoota biraa gammachiisuu qabu waan ta'eef ilmi namaa namoota biraa gammachiisuu santu hojii gaarii jedhamee fudhatama qaba yaada jedhu warroonni altruism concept yookaan idea altruismii qaban kan of keessatti describe godhani. Kanaafuu altruists are people who are act so as to increase others people's pleasures. Altruist roon jennuun namoota gammachuu namoota biraa dabaluudhaaf yeroo hundaa act yookaan namoota tattaaffatan hojii garaagaraa hojjetan. Nama gargaaru namoota biraa gammachiisuu ta'e gargaaru. Nama kabajuun namoota biraan gammachiisuu ta'e namaaf ergamuu namaaf hojjechaa oolu whatever. Garuu wantoota nama gammachiisu ta'uu qabu. Kanaafuu hojiin koo ana gammachiisee gammachiisuu dhiisee osoo hin taane namoota biraa. Fakkeenyaaf YouTube kana irratti barsiisuun koo namoota birootiif bu'aa ni qabu ta'e ani gammadus gammaduu baadhus is not the care. I have to serve you. I have to think how to benefit you. Yaada jedhu of keessatti qaba. And also they will act for the sake of someone else even if it is decrease their own pleasure and causes themselves pain. Jedha. Egaa qophii keenyaadha asuma irratti finnee jirra. Kanaafuu konkuluud gochuudhaaf har'a kan ilaalle normative ethics yookaan ammoo prescriptive ethics kan jedhu kana ilaallee jirra. Normative ethics jalatti ammoo mata duree gurguddoo sadiitu jira. Teleological ethics, deontological ethics, virtue ethics jennee jirra. Non-normative ethics yookaan ammoo meta ethics jalatti ammoo cognitivism fi non-cognitivism warroon jedhanii jiru. Teleological ethics jalatti basically waa'ee egoism, waa'ee utilitarianism, hedonism akkuma sana ammoo waa'ee altruism ilaallee jirra. Theological jechuun yaada the ends of the action can or justify the means. Kana jechuun bu'aan hojii keenyaa dhumti isaanii bareeda yoo ta'e yookaan ammoo gammachuu nuuf kennu yoo ta'e yookaan bu'a qabeessa nu godha yoo ta'e haalli wanta sanatti hin goone is nothing. Kanaafuu the ends justify the means yaada qabadha. As jalatti ammoo waa'ee egoism ilaallee jirra. Egoism jechuun akkamitti nu ofii keenya yookaan mataa keenya bu'a qabeessa goona. How to benefit ourselves. Only we have to focus on ourselves, not on others. Gammachuu namoota biraatiif uumuu whatever sun haajaa keenyaa miti. Kanaafuu gochoota akkasii yoo goone yaada egoismiitiin we are the right person or our activity is good jennee judge goona. Akkuma sana ammoo altruism irratti how to benefit others. Namoota biraa gammachiisuu, namoota biraa wantoota bu'aa namoota birootiif dabalan gochuun hojii keenya yookaan gocha keenya it is right yaada jedhu kan of keessatti qabatudha. Yeroo itti aanutti deontological ethics type isa lammaffaa normative ethics jalatti ilaalla jechuudha. Deontological basically mata duree the means justify the ends yookaan ammoo gochi tokko gaarii yookaan ammoo yaraadha jennee ibsuudhaaf ruulii yookaan ammoo seera hordofuu qabutu jira kan jedhu jira. Achi jalatti waa'ee right theory ni ilaalla. Akkuma sanallee command
yaada divine command theory jedhu waliin ilaalla. Kanaafuu waan afaan turtaniif galatoomaa. Yaada qabdan naaf comment gochuu dandeessu. Like yoo isinitti tole like godhaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Olaa jajjabeessinu galatoomaa.